Jirre jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya jaalatamoo oduuwwan keenya guyyaa irraan tanaa eegalleetii jirra. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali Pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuudii waliin guyyaa irraan tanaa wal marii geggeessanii jiraachuu isaa fuula miidiyaa isaa irratti dabarseetii jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuud guyyaa irraan tanaa daawwannaadhaaf gara magaalaa Addis Ababaatti magaalaa Finfinnee wayita imalanitti Muummicha Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Aliitiin simannaan ho'aan isaaniif taasifame. Kana irrattis iddoowwan adda addaatii fi tuuriizimii garaagaraatis daawwachuudhaan kan mul'ata yoo ta'u, Pirezidaantiin Soomaaliyaa kan yeroo hedduudhaaf Itoophiyaatti deddeebiin isaa ammaan duratti adda citee ture. Erga laga Abbayyaa booda deddeebiin isaa har'aaf yeroo lammaffaa ta'uun isaatis beekame. Somaaliyaanii fi Itoophiyaan ergaanii fi bara 2024 waldhabdeen isaanii tureen booda hariiroon isaanii kanatti hanjatee ture amma immoo kan walitti deebi'ee jiru fakkaata. Naannoo Amaaraatti balaa tiraafikaa mudateen nama 10 lubbuun isaanii darbuu isaaniitu dhagahame. Godina addaa saba Oromoo magaalaa Caffaadhaatti balaa tiraafikaa mudateen konkolaataan nama deddeebisuu fi akkasumas konkolaataan fe'iinsaa kan osoo karaa deemaa jiru walitti kan bu'aniin namoota 10 lubbuun isaanii darbeeti jira. Bulchiinsi magaalaa Caffaadhaa Obbo Sa'iid Mahmad ibsa gara fuula miidiyaa isaaniitiin baasaniin namoonni du'aa jiran dabalaa akkaaniif jiranis beeksiseeti jira. Balaan tiraafikaa kun immoo irra deddeebiidhaan Itoophiyaa keessatti kan mudachaa ture. Garuutuu immoo balaan kanaatii fi balaawwan ammaan duratti Itoophiyaa keessatti mudatan kan addaa ta'uu isaaniitti himan. Konkolaataan kun naannoo Amaaraa irraa gara magaalaa Caffaatti osooniif adeemaa jiru. Naannoowwan hunda keessatti miidhaan akkanaa kan gahaa tureen. Garuutuu immoo konkolaataan namoota isaa baanalaas fe'atee deemicha isaatis guddisee akkaaniif deemaa tureetu dubbatamaati jira. Godina Harargee Bahaa Cinaksanitti dhiyeenya kana waldhabdee naannoo Somaaleetii fi naannoo Oromiyaa jidduutti mudatee tureef guyyaa irraan tanaa immoo gara mariitiin akkaaniif furamu kan jechaadhaa turan. Guyyaa irraan tanaa marii irratti waliif galuudhaaf mari'achaati oolan. Marii kanaanis har'aan tokko osooniif hin taane marii yeroo hedduudhaaf irra deddeebi'ee mari'atamaa ture. Uummanni kun immoo marii kana hundaa'uu dabsuudhaan itti deddeebi'anii hawaasaa fi akkasuma daangaa lafa Oromiyaadhaa sarbuu irrattis kan argaman turan. Yeroo ammaan duraatiif godina Harargee Bahaa aanaa Doobbaatti kan marii garaagaraa gaggeessanii turan. Akkasuma aanaa Gooroo Guutuutii fi Mi'eessottis kan wal mari'achaa turan manguddoo fi hundaa waliif galanii turan. Ammaas immoo irra deebi'anii marii irratti argaman. Marii ammaan kana isaan gaggeessan kana irratti immoo hawaasni fi wanti hundinuu akkaaniif dhaabbatee namoota hawaasni nagaan jiraatu jechuudhaaf yaalaati jiran. Garuu immoo hawaasni naannoo Somaaliyaa irraa argaman waa'ee kana waan hin fudhanneef tarkaanfii isaan yeroo ammaan tanaa irratti oofaa jiran irra deebi'anii yeroo lamadaatiifis akkaaniifis fudhatan namoonni hundinuu abdii guddaa irraa qaban. Dargaggoonni hawaasaa fi akkasumas ijoolleen Oromoo kanneen fuula diinaa dura ta'anii rasaasa deebisaa turan guyyaa irraan tanaatiifis immoo marii kanaafis hafuura ni fudhatan jedhamee kan eegamu dubbii sobaa ta'uu isaatiitu mul'ata. Yeroo takkaaf osoo hin taane marii wal faana deddeebiidhaan gaggeeffamaadhaa oolu kun uummanni kun akkamiin amanamanii jiraatanii jechuunis gaaffii hawaasa hedduudhaati ture. Gaaffiiwwan kanaatiin dura irratti immoo wal mariin isaanii taraa meeqaaf akkaaniif taa'amaa ture osooniif beekamu. Har'aan tanaas immoo marii isaanii kana kan ittiin booriyaati jechuun mari'achaadhaati jiran. Akkasuma muricha qophicha keenyaatti kan nu daawwattanis galatooma. Chaanala keenya akkuma isin bira gahuun laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna.